ammas gidduu kanatti dubbiin kee inni ogummaa Waaqayyoo ta'e inni argansu hafuura keetiin bardhaa'e hafuurri kee yoo nama barsiise qofa inni namaa galu namaa galuunsaa garuu milikkita inni qabu hammuma dubbichi namaa galaa deemu biyya lafaa jibbuun nama mudataasa deemu ammuma dubbiin kee badhaadhummaa isaatiin nama keessa buufachaa deemu miilli namaa biyya lafaa keessaa ba'aa kan deemu qaa Yesuus Kiristoosiin karaa dubbii keetii biyya lafaatti diina nu godhiyaati. Akka keenya xiqqeessine kaasnee kadhannu. Dubbii kees biyya lafaas jaallachuun cubbuudha. Namni dubbii kee jaallatu biyya lafaa jibba. Namni dubbii kee jaallatu of gana. Namni dubbii kee jaallatu waan namoonni baay'ee jaallatan tuffata. Karaa dubbii keetii biyya lafaa nu tuffachiisuun jaalala kee haa ta'u. Karaa dubbii keetii fedha keenya nu gansiisuun. Karaa dubbii keetii miira keenya nu gansiisuun. Karaa dubbii keetii jaalala kee beekutti nu guddisuun. Biyyi lafaa akka nutti hadhaa'u gochuun. Wanta namoonni argachuudhaaf qabaachuu barbaadan hunduma akka kosiitti lakkaa'u akkati nu dandeessiftu. Gooftaa Yesuus dubbiin kee galgala kana badhaadhummaa isaatiin jireenya keenya haa guutu. Dubbiin kee badhaadhummaa isaatiin jireenya keenya haa guutu. Dubbiin kee dubbii namaa akka nutti hin taane. Ulfinni lapheen keenya dubbii keef qabu akka dabalu. Ulfinni jireenyi keenya dubbii keef qabu akka dabalu. Dubbiin kee jireenya keenyaaf gooftaa akka inni ta'u. Keessa garaa keenyaa saaxii akka ati ilaaltu. Waan ulfina keef hin taane hundumaa nu keessaa akka ati gadi baaftu. Waan ulfina kee mul'isu hundumaa jireenya keenya akka ati guuttu. Kiristoos dubbiin kee jireenya keenya kan qulleessi haa ta'u. Dubbiin kee jireenya keenya kan miici haa ta'u. Beekumsa isa dubbiin kee namaa kennu qofa qabaachuutti nu guddisi. Ogummaa biyya lafaatiin dubbii kee hiikuutti akka nu hin guddanne. Akka waan namarraa isa fudhanneetti dubbiin kee dubbii namaa akka nutti hin fakkaanne. Dubbiin kee maal jechuu akka inni barbaade garaan keenya akka baru. Namoota namatti himanii galan miti garaa keenyatti dubbii kee himi ati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kanatti dubbiin kee sodaatamaa ta'uunsaa, dubbiin kee qulqulluu ta'uunsaa, dubbiin kee qofaasaa dhugaa ta'uunsaa, dubbiin kee qofaasaa barsiisuuf gahaa ta'uunsaa garaa keenya kan amansiise haa ta'u. Ayyaanattiin dubbii kee barannuuf dubbiin kee nu galu nuu baay'isi. Tokkummaa kanaaf ayyaana kee irraafaatti baay'isi. Anis dubbii kanatti dubbii koo akkan hin daballe, yaada koo akkan itti hin daballe, namoota gammachiisuuf dubbii kee salphisee akkan hin dubbanneef ayyaana naa baay'isi. Amanamummaadhaan dubbii kee isaan biraan ga'uu akka hin danda'uuf ayyaanni kee naaf baay'atu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Akkuma hundi keenya beeknu macaafni ergaa Efesoon kun qoodama gurguddaa lama qabaa jenne. Innis boqonnaa tokko hanga sadiitti kan jiruu fi boqonnaa afurii hanga ja'aatti kan jiru iddoo lamatti qoonnee ilaalaa turreerra jechuudha. Boqonnaan tokko hanga sadiitti kan jiru macaafni ergaa Efesoon kan inni nu barsiisu barsiisa bu'uuraaf dhugaa waa'ee Yesuus Kiristoosiin akka inni dubbatu. Ortodoksii isa nuyi jennu jechuudha. Ortodoksii gaafa jennu right teaching yookiin immoo barsiisa sirrii isa jennuudha. Barsiisa bu'uuraaf barsiisa dhugaa waa'ee Yesuus Kiristoosiin waan Waaqayyo karaa ilma isaa nuuf hojjete irratti kan xiyyeeffatuu fi hojii Waaqayyo karaa ilma isaa nuuf hojjeteen nuyi namoota akkamii akka nuyi ta'an kan nutti argisiisuudha jechuudha. Boqonnaan tokko hanga sadii hojii Waaqayyo karaa ilma isaa nuuf hojjetee fi eenyummaa nuti karaa hojii Yesuus Kiristoos nuuf hojjete Waaqayyo biraa arganne kan nutti dubbatudha jechuudha. Boqonnaan afurii hanga ja'aatti immoo ortoo piraaktisii yookiin immoo barumsa dhugaaf barumsa bu'uuraa isa baranne waan Yesuus Kiristoos nuuf hojjete eenyummaa karaa hojii Yesuus Kiristoosiin arganne sana biyya lafaa kanarratti jiraachuu isa jedhamudha jechuudha. Practicing the right teaching jechuudha. Barumsa sirrii isa baranne sana biyya lafaa kana keessatti jiraachuu akka inni ta'e walii wajjin ilaalaa turreerra jechuudha. Baay'ee kan nama dinqisiisu akkaataa toorri isaa ittiin barraa'e barumsuma yookiin jireenya kiristiyaanummaa dhugaa biyya lafaa irratti jiraachuudhaaf baay'ee nu fayyada jechuudha. Sababni isaa kiristiyaanummaan Waaqayyoof waa hojjechuurraa hin jalqabu. Hojii Waaqayyo karaa ilma isaa nuuf hojjete beekuurraa mali. Waaqayyo maal si hojjedhuurraa hin ka'u. Maaluma fudhadhee dura kee dhufuurraa hin ka'u. Ana akkamsii ta'uurraa hin ka'u. Yesuus maal akka nuu ta'e beekuurraa. Yesuus bifa akkamiitiin gara keenya akka dhufe beekuurraa. Hojii Waaqayyo abbaan karaa ilma isaa isa jaallatamaa nuuf hojjete beekuurraa kaachuudha. Kanaaf
waan Yesuus nuuf hojjete tuun beekin jireenya sirrii dura Waaqayyotti qabaachuu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaa jireenyi sirriif jireenyi dhugaan hojii sirriif hojii dhugaa Waaqayyo karaa ilma isaa nuuf hojjete irraa waan nu dhufeef. Bu'uuradhaa jechuudha boqonnaan tokko hanga sadiitti kan jiru. Kanaaf macaafa kanarraa hojiin wanti guddaan nuti hubannu namni hojii Yesuus Kiristoos isaaf hojjete utuu hin beekin jireenya ulfina Waaqayyoo mul'isu biyya lafaa kanarratti jiraachuu akka inni hin dandeenyedha jechuudha. Egaa jireenyi amanaa dhugaan biyya lafaa kana keessatti jiraachuu qabu shaakalaan kan dhufe utuu hin taane beekumsa dhugaa sagalee Waaqayyoo irraa kan dhufedha jechuudha. Jireenyi amanaan biyya lafaa irratti qabu muuxannoo irraa kan dhufe miti, namoota jiraatan ilaalanii jireenya jiraatamu miti. Beekumsa dhugaaf ogummaa dhugaa sagaleen Waaqayyoo namaaf kennirraa kan ka'edha jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti waan guddaa lama hubannee darbuu dandeenya. Tokko namni hojii Yesuus Kiristoos isaaf hojjete utuu hin beekin fuula Waaqayyoo duratti hojii gaarii tokkollee qabaachuu akka inni hin dandeenye, jireenya sirrii tokkollee akka inni jiraachuu hin dandeenye ni beekna. Inni kan biraan immoo hojii Waaqayyoo karaa ilma isaa nuuf hojjete beennee kaane jireenya sana jiraachuu dhiisuu akka nu hin dandeenye immoo hojii Waaqayyo karaa ilma isaa nuuf hojjete beekuun immoo jireenya sana jiraachuudhaaf akka inni ta'e boqonnaan 4, boqonnaan 5, boqonnaan 6 immoo jiraadhaas jedhu nutti argisiisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo karaa ilma isaa nuuf hojjete eenyummaa haaraa tokko nuu kenne, eenyummaa nuuf kenname kana immoo practice gochaa biyya lafaa keessa akka nuyi jiraannudha jechuudha kaayyoomti guddaan. Kanaaf qoodama lamaan kana ilaalleerra. Qoodama jalqabaa kana keessatti boqonnaa tokko irra kan jiru yeroo darbe akkuma dubbifannee ture lakkoofsa tokko wal faana dubbisnu. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kootii jedha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Yesuus Kiristoos kanan ta'e jedha. Kanaaf ilaallee turre ergamaa ta'uun fedha namaatiin utuu hin taane dhamaatiif dheebuu keenyaan utuu hin taane namni ergamaa kan inni ta'u fedha Waaqayyoo Abbaatiin abboommii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaan akka inni ta'e sirriitti walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Kan nuyi itti fufnee ilaallu Phaawulos inni fedha Waaqayyootiin ergamaa ta'e kun, Phaawulos inni abboommii gooftaa keenya Yesuusiin ergamaa ta'e kun ergaa dhaamsa guddaa of keessaa qabu yookiin xalayaa kana warri inni barreessaaf jiru, namoonni inni xalayaa kana barreessaaf jiru lakkoofsuma tokko baasaa irratti kan isin argattan warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif jedha. Waan gurguddaa lama argannaa jechuudha. Tokko warra Yesuus Kiristoositti amanan. Inni lammaffaan Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon kan jiraatan. Namoota mandara Efesoon keessaa deemanidha. Eeshaa xiqqittii keessa namoota jiraatanidha. Akkuma namoota kaanii mandara Efesoon keessatti hojii daldalaattis hojii bizineesii garaagaraatti namoota bobba'anii jiranidha. Namoota mandaratti keessa jiraatan warra kaan irraa wanti adda isa godhu garuu waan lamadha. Tokko namoota Kiristoos Yesuusitti amananidha. Inni lammaffaan immoo Yesuus Kiristoositti amanuu isaaniirraa kan ka'e Waaqayyoof warra qulqullaa'anidha. Isa kana ilaallaa jechuudha. Iddoo kanatti xiyyeeffannoo guddaa isaa kaa'ee kan inni jiru warra Waaqayyoof qulqullaa'an yookiin afaan Ingiliffaatiin saints jedhee kaa'ee jira jechuudha. Iddoo kanarra gaafa ilaaltanii warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Phaawulos xiyyeeffannoo isaa kana gaafa ilaaltanii Efesoonuma boqonnaa 1 hanga 6tti gaafa ilaaltan yeroo 9 irra deddeebiidhaan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jedhee barreesseera. Sababni isaa wanti inni itti fufeetti dubbachuudhaaf jechaa jiru eebbi isaan karaa Yesuus Kiristoosiin argatan, badhaadhummaan isaan karaa Yesuusiin argatan, jireenyi isaan karaa Yesuusiin argatan ammam guddaa akka inni ta'e hubachiisuudhaaf jecha utuu waan isaan karaa Yesuus Kiristoosiin argatan ittiin mindura personaalitiin isaanii, eenyummaan isaanii namoota akkamii akka isaan ta'an lakkoofsuma jalqabaa kana irratti caqasee warra Waaqayyoof qulqullaa'anii jedhee kaasa. Macaafa kana keessatti iddoon isin itti argattan Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma dubbisneerra. Boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irraas akkana jedha yoon dubbisi. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irraa. Ammas ani gooftaa Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessanis dhageera jedha. Ammas iddoo kanatti maal jechaara? Warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Lakkoofsa 18 irratti darbitanii gaafa argitanis boqonnaa 1 waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kootii jedha. Ammas iddoo kanatti kan inni caqasaa jiru ulfina warra Waaqayyoof qulqullaa'anii.
Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irrattis gaafa dubbistan Efesoon boqonnaa 2 19 irratti egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaanii wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaa miti jedha. Ammas tokkummaa nu itti dhufne argisiisa. Tokkummaan nu itti dhufne kun warra kamii wajjin? Warra Waaqayyoof qulqullaanii wajjin. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti ani warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha. Haa ta'u iyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne saba Waaqayyoo warra hin ta'initti misiraachuu akka lallabuuf ayyaanni kun anaaf kennameera jedha. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaan isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jedha. Ammas iddoo kanatti xiyyeeffannoo isaa kan inni gochaa jiru warra Waaqayyoof qulqullaa'anii jedhe jalqaba. Kutaa gadda dubbifachaa turre Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsi 12 akkana jedha. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isatti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhee jedha. Ameen. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti jiraadhaa malee halalummaan xuraa'ummaan hundinuu sassatis isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu. Waa'ee warra qulqullaa'anii kana dubbatee dhufe egaa si'achi nu akkamitti jiraachuu qabna? Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'aniitti. Xiyyeeffannoon isaa lakkoofsa 1ffaa jalqabaa gubbaarra kan jiru amantoonni akkamitti jireenya akkamii akka isaan jiraachuu qaban amma lakkoofsa muraatti ni dubbata. Boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irra gaafa ga'us akkana jedhe Phaawulos. Kadhataa fi mata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa. Obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Innaa kutaalee nama dubbise kana hundumaarraa maal hubannaa? Boqonnaa tokko hanga boqonnaa 6tti boqonnaan inni keessatti eenyummaa amantootaan tuqin hin jiru. Boqonnaa tokkoffaa keessatti lakkoofsa 3 fayyadamee jechuun kutaa 3 Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 1 itti fufnee akkuma amma ilaalaa turre 15 fi 18 irratti warra Waaqayyoof qulqullaa'an jedheeti kenne fayyadame. Boqonnaa 2ffaa keessatti, 3ffaa keessatti, 4ffaa, 5ffaa amma 6ffaatti iyyuu amantoonni warri inni caaffata kana barreessaa fi jiru kun Kiristoositti amananii Waaqayyoof kan qulqullaa'an akka isaan ta'an iddoo kanatti dubbataa jiru. Kanaaf iddoo kanatti warra Waaqayyoof qulqullaa'an kan jedhu kun seentis yookiin immoo kan qulqullaa'e akka inni jedhetti kaafamee kan jiru. Seentis yookiin immoo kan qulqullaa'e inni jedhu kun Waaqayyoof addaan kan baafame isa jedhamu wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Maaliif Phaawulos iddoo kanatti akkas jedha? Warra Waaqayyoof qulqullaa'an maaliif jedha? Akkasitti dubbachuun maaliif barbaachise yoo jenne warra Waaqayyoof qulqullaa'an jechee iddoo kanatti dubbachuunsaa eenyummaa Waaqayyoo irraa eenyummaa addaa akka inni ta'e nutti argisiisa jechuudha. Sababni isaa Waaqayyoo keenya kan qulqullaa'e miti qulqulluudha malee. Qulqulluudha malee hin qulqulloofne Waaqayyo. Iddoo kanatti garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'an jedhee gaafa dubbachaa jiru namoonni kun duraan qulqullootan turre jechuudha. Namoonni kun duraan Waaqayyoof warra adda ba'an hin turre jechuudha. Namoonni kun duraanii eenyummaan isaanii karaa Kiristoosiif Waaqayyoof warra dhuunfatame akka isaan hin turre. Kanaafuu Waaqayyoodhaan Isaayyaas boqonnaa 6 irratti gaafa argitanii ergamoonni isaa sun adda isaanii golbobbatanii baadhee isaaniitiin miila isaanii golbobbatanii qulqulluudha 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 Waaqayyo gooftaan machaa jedhaniiti kan isaan iyyan. Maal jedhanii qulqulluu 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 takkaa dhiqachuun kan isaan barbaachifne xuriif dirmammuun tokko takkaa isatti bu'e kan hin beekne Waaqayyo isa qulqulluu ifa namitti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraatu. Nama isaa akka bishaanitti cubbuu dheebotu yookiin immoo akka afataatti dhoqqee cubbuu keessa gangalatu tun taane ergamoota isaa warra takkaa cubbuun hojjenne irratti yoo barbaade cubbuus argachuu danda'u. Qulqullummaan isaa qulqullummaa uumama kamii wajjin wal bira qabamuu kan hin dandeenye Waaqayyo keenya qofaa isaa qulqulluudha. Waaqayyo inni qulqulluun kun immoo namoota al tokkoof bara baraan isarraa adda ba'an cubbuuf warra garba ta'an bittaa seexanaa jala warra jiran karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin addaan isaan baafate. Warri duraan xuraa'oo turan, warri duraan garba cubbuu ta'an amma karaa Kiristoosiin Waaqayyoof addaan ba'an kun maal jedhamu? Warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Ameen. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Waaqayyoof kan qulqullaa'anidha jechuun tokko karaa Kiristoosiin Waaqayyoof addaan kan baafamanidha jechuudha. Waaqayyoof addaan kan baafamanidha jechuudha.
karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoof addaan kan baafaman akka isaan ta'an. Sirraa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti ni ilaalla. Hubannee akka bira darbinuuf sirraa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsi 9 kaasnee dubbisne maal jedha ergaa Phaawulos warra Qorontosiif barreessee sirraa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 kaase. Eenyummaan nuti gooftaa Yesuusitti naman hin qabnuu fi erga gooftaa Yesuus Kiristoositti amannee kaanee arganne. Lakkoofsa 9 maal jedha? Egaa wal faana dubbisnu warri jalloonni mootummaa Waaqayyootti akka hin galle beektaniire. Hin galu moo hin galan jedha? Egaa warri jalloonni mootummaa Waaqayyootti akka hin galle beektaniire. Hin gowwoominaa. Warri alaleen, warri Waaqayyoolii tolfaman waaqessan, warri ejjan, warri gadhaan, warri nama gadhoomsanis, warri hatan, warri sassatan, warri machaa'an, warri maqaa namaa balleessan, warri nama saamanis matumaa mootummaa Waaqayyootti hin galan. Lakkoofsa 11 irratti dhufe maal jedhaa? Isin keessaa kaan warra akkasii turan. Maal turanii? Warruma gararraa kana maqaa isaanii warra inni tarreessaa ture kana maqaa namoonni hin amanne ittiin macaafa keenya keessatti waamaman. Isin keessaa iyyuu kaan namoota akkasii turan. Garuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura Waaqayyoo keenyaatiinis cubbuutti dhiqattaniittu. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an taataniittu. Waaqayyoo durattis qajeelota taataniittu. Nuti durumaa qulqulluun turre jechuudha. Waaqayyo karaa ilma isaa dhiqeen qulleesse malee. Namoota dhiqatanii qullaan akka isaan ta'an. Kanaaf iyyuu warra Efesooniif ergaa isaa jalqabuma irratti gaafa barreessu warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Sirraa Qorontos boqonnaa 6 kana irratti akkuma ilaalle maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hafuura Waaqayyoo keenyaatiinis karaa dhiqannaa lammaffaa dhalachuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni xuraa'ummaa hundumaatti nu dhiqe, dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoosiinis xurii cubbuu hundumaatti gooftaan akka inni nu dhiqe, karaama Yesuus Kiristoosiin immoo warra Waaqayyoof addaan baafaman akka nuyi taane macaafni qulqulluu keenya nutti nu dubbata jechuudha. Inni lammaffaan warra Waaqayyoof qulqullaa'anidha gaafa jennu karaa Kiristoosiin dhuunfaa Waaqayyoo kan ta'anidha jechuudha. Addaan baafamuu qofatu hin taane si'achi deebi'anii kan nama biraa ta'uu warra hin dandeenye. Ameen. Al tokkoof fo'amanii ka'anii addaan baafamanii ka'anii warra iddoo duraatti deebi'uu hin dandeenye. Bara baraaf karaa Kiristoosiin dhuunfaa Waaqayyoo warra ta'an. Dhuunfaa Waaqayyoo warra ta'an. Sirraa Phexros boqonnaa 2 irratti ni arganna. Sirraa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti macaafa keenya keessaa abbaan baasee ariifatinaa dubbisuu danda'a. Isin garuu qomoo fo'amaadha. Luboota mana mootummaatii, saba qulqullaa'aadha, warra dhuunfaa Waaqayyooti. Qulqullaa'aadha jedhee ka'e qulqullaa'uun kun immoo innaan raawwatanii dhuunfaa Waaqayyoo ta'uudha. Guutummaatti Waaqayyoof dhuunfatamuu akka inni ta'e. Kana jechuun Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin bittaa seexanaa, bittaa biyya lafaaf eenyummaa keenya safoonii kana jalaa nu bitachuudhaan dhuunfaa ofii isaatii akka inni nu godhate. Si'achi deebi'anii namoota kan ofii isaanii ta'uu hin dandeenye. Si'achi deebi'anii namoota kan biyya lafaa ta'uu hin dandeenye. Si'achi deebi'anii namoota kan seexanaa ta'uu hin dandeenye akka isaan ta'an raawwatanii dhuunfaa Waaqayyoo akka isaan ta'an. Kiristoosii wajjin identified warra ta'anidha jechuudha. Kiristoosii wajjin Waaqayyoof warra adda ba'an akka isaan ta'an. Biyya lafaa keessa jiru garuu kan biyya lafaa miti. Kanaafidha qulqulloota warra mandara Efesoon jedha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraatanidha. Mandara Efesoon keessa jiraatu garuu dhuunfaa Waaqayyooti. Ameen. Akkuma namoota kaanii mandara Efesoon keessa deemu garuu raawwatanii dhuunfaa Waaqayyooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraatan. Akkas jechuun Waaqayyoof qulqullaa'uu jechuun biyya lafaa kana gadhiisanii deemuu miti. Biyya lafaa kana gadhiisanii deemuu miti jechuudha. Sababni isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii biyyuma lafaa kana keessa utuu isaan jiranii Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti isaan kun hundumtuu kan kee akka isaan ta'an akkuma ani kan keete akkuma ati kan koo taate isaan kun hundumtuu kan kee akka isaan ta'an biyyuma lafaa keessa utuu jirru warra Waaqayyoof bitaman. Akkas jechuun kan Waaqayyoo ta'uun keenya samiitti miti kan inni beekamu jechuudha. Dhuunfaa Waaqayyoo ta'uun keenya, warra Waaqayyoof qulqullaa'an ta'uun keenya, warra Waaqayyoof addaan baafamne ta'uun keenya kan inni mirkanaa'u samiitti miti jechuudha.
ammuma biyya lafaa keessa utuu jirru warra Waaqayyoof addaan ba'an. Kanaaf iyyuu maal jedha warra Waaqayyoof qulqullaa'anii garuu immoo mandara Efesoon jiraataniif. Biyya mandara Efesoon keessa kan jiraatan garuu qulqulloota. Yeroo baay'ee jechi kuni namootaaf hin galu. Ni qulqullootadha gaafa jennu. Ani qulqulluu miti jechuun an addaan baane jechuudha. Qulqulluu jechuun maal jechuudha? Kan addaan baafame. Karaa eenyu? Kaayee jira iddoo kana irratti waan ta'eef. Iddoo kana irratti karaa ittiin amantoonni kun qulqullaan karaa tokko duwwaa kaa'e. Kiristoositti amanuudhaan warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Hojii isaaniittiin hin jedhu, dhamaatii isaaniittiin hin jedhu, seera eeguu isaaniittiin hin jedhu, Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon warra jiraataniif. Kanaaf Phaawulos iddoo hundumaatti jecha kana ni fayyadamaa jechuudha. Phaawulos jecha warra Waaqayyoof qulqullaa'an jedhu kana maaliif irra deddeebiidhaan fayyadamee jennaan beekamtiif iddoo amantoonni karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoon biratti qaban dubbachuudhaaf. Beekamtiif iddoo amantoonni karaa Kiristoosiin Waaqayyoon biratti qaban kan agarsiisudha jechuudha warra Waaqayyoof qulqullaa'an jedhe kan inni caqasu. Akkuma namni tokko haasaa gochuudhaaf iddoo muummichi ministeeraa jirutti ministeeronni baay'een iddoo isaan jiranitti namni tokko haasaa gochuudhaaf gaafa ka'u maqaa isaa waamtan. Maqaa isaa hin gomjaatu iyyuu miti hin hawwitu. Amma maqaa isaa dhageessanitti kabajamoo edee jalqabennaan kabajamoo jedhee gahee hojii isaatii jechuun beekamtiin mootummaa biratti qabu hunduma isaa. Leegaalii beekamtii namni sun mootummaa biratti qabu hunduma isaa isinii tarreessee dhufe maqaa isaa bira ga'a jechuudha. Kanaaf Phaawulos waa'ee isaanii utuu ittiin himin dura beekamtii isaan karaa Kiristoosiin Waaqayyoon biratti qaban. Ameen. Eenyummaa isaan karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoon biratti qaban gaafa caqasu, pozishinii isaanii gaafa caqasu warra Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'an. Kana jechuun amantoonni fuula Waaqayyootti karaa Kiristoosiin warra addaan baafaman ta'aniiti kan isaan beekamanii jechuudha. Karaa Yesuus Kiristoosiin warra dhuunfatamanii Waaqayyoof adda ba'an akka isaan ta'anitti ni argisiisaa jiru. Kanaaf Phaawulos beekamtiif iddoo amantoonni fuula Waaqayyootti qaban ta'uusaa caqasuudhaanidha kan inni barreessu. Kanaafidha Phaawulos ergaa isaa nama dhuunfaaf barreesse keessatti jecha kana hin fayyadamne. Yoo ilaaltan ergaa inni Tiitoodhaaf barreesse, ergaa inni Timootewosiif barreesse, Filemoonaaf barreesse keessatti jecha kana caqasee hin jiru. Kun irraas maal hubachuu dandeenya? Amanaan dhuunfaan fuula Waaqayyootti qulqulluu miti jechuudhaaf utuu hin taane Phaawulos xiyyeeffannoo isaa akka amanaa dhuunfaatti utuu hin taane waldaan isheen dhagna Kiristoos taate fuula Waaqayyootti qulqulluu ta'uu ishee argisiisuudhaaf. Amanaa dhuunfaa utuu hin taane waldaa ishee dhagna Kiristoos taate adrees gochuudhaan kan inni jalqabu jechuudha. Kanaaf amantoota dhuunfaa iddoo kana jiran utuu hin taane waldaa ishee dhagna Kiristoos taate kan argisiisuudha jechuudha. Kanaaf warri gaafas turanis warri har'a amanuudhaan Kiristoositti dabalamaa jiranis jecha kanaan hin ibsamu jechuudha. Nama dhuunfaa caqasee gatii hin jirree fi warri gaafas turanis amantoonni warri har'a karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoof addaan ba'anis jecha kana keessatti haammatamanii jiru jechuudha. Magaalaan Efesoon waaqa tolfamaa waaqessuudhaan jireenya gadhiisee jiraachuudhaan xuraa'ummaa biyya lafaatti of gadhiisuudhaan kan guuttedha. Magaalaa xuraa'ummaaf hamminni amma kana ga'u keessa guutte keessatti warra Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraatan jedha. Nama karaa Kiristoosiin Waaqayyoof addaan ba'e taanerra taanaan addunyaa cubbuun keessa hin jirre wayiin barbaannu jechuudha jireenya Waaqayyoon duratti fudhatamaa ta'e jiraachuudhaaf. Kanaafidha mandara Efesoon utuu jiraataniiti Waaqayyoof karaa Kiristoosiin identified kan isaan ta'an. Mandaruma jireenyi gadhiisee jiraachuun guute xuraa'ummaaf Waaqayyoolii tolfamoo waaqessuun guute keessatti warra karaa Kiristoosiin Waaqayyoof addaan baafaman akka isaan ta'anitti kan inni caqasee jiru. Kanaafidha wangeela Yohaannis boqonnaa 13:10 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra isatti amananiin gaafa caqasu isin hundumti keessan qulqullootaa jedha. Isin qulqullootaa garuu hunda keessan miti jedha. Isin qullaa'oodha garuu immoo hunda keessan miti. Kam namatti tola macaafii gaafa irraa. Ameen. Jechi kun nama waldaa keessa jiru hundumaa adrees hin godhu. Nama Kiristoositti amane hundumaa mala. Macaafni isin qulqulloota kan inni jedhu nama waldaa jiru hundumaatiin miti. Nama Kiristoos keessa jiru hundumaatiin mala. Kanaaf maal jedhee lallaban dogoggoru gooftaan keenya ariitii maayidhee lallaba siyoo tokko dogoggoru. Saatii matti ka'ee dhaabbate miilla dhiqaara garuu saatii akkasii deebii dogoggoree hin beeku. Isin qullaa'oodha garuu immoo hunda keessan miti. Maaliif hunda keessan jennaan booddee Yihuudaan itti of dabaleera gatii ta'eef irra kan namitti reera.
Nutu rakkata malee inni rakkatu ture. Jecha Yesuus jedhee darbuun nutarra rakkata ture. Kanaaf isin qullaa'oodha garuu immoo hunda keessan miti. Kanaaf macaafni qulqulluun isin qulqulloota garuu immoo hunda keessan miti. Waldaa jiraachuu miti qulqulluu kan nama godhu. Walitti qabama waldaa Efesooniin keessa jiraachuu miti qulqulluu kan nama godhu Kiristoositti amanuudha malee. Kanaaf jalqabarratti akkasii darbe Kiristoositti amanuudhaan warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Akkas jechuun daandiin ittiin Waaqayyoof qulqullaa'an karaa biraa miti karaa Kiristoositti amanuu qofaan. Namni Kiristoositti amanuu qofaan Waaqayyoof akka inni qulqullaa'u. Jarreen kun namoota Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'an duwwaa utuu hin taane hiikaa afaan Ingiliffaa King James yoo dubbistan faithful in Christ. Warra amananii qulqullaa'an duwwaa utuu hin taane Kiristoosiif amanamoo warra ta'an. Warra amanan duwwaa miti warra amanamanidha. Ameen. Warra Kiristoositti amanan qofa utuu hin taane warra karaa Kiristoosiin Waaqayyoof amanaman garuu eessa jiraatan mandara Efesoon jiraatan akka isaan ta'an macaafni keenya ni dubbata jechuudha. Egaa Waaqayyo ofii isaatii hojjetee hojiidhaan akkuma qulqulluu hin taane qulqullummaa hojii namaatiin argamutti naman. Waaqayyo akkuma hojjetee qulqulluu hin taane qulqullummaa hojii namaatiin argametti naman. Kanaafidha qulqullummaa ofii isaa karaa ilma isaa kan inni nuu kenne. Maal jedha kutichi warra Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'an. Akkas jechuun qulqullummaan kun addaan baafamuun kun isa hojii namaatiin argame miti jechuudha. Isa Waaqayyo karaa hojii ilma isaatii namoota qulqulleessedha malee. Ameen. Waaqayyo karaa hojii ilma isaatii isanii namoota qulqulleesse. Isa kanaa macaafa kakuu moofaa keenya seera ba'uu keessaa gaafa dubbisnu namni tokko luba gaafa ta'u luba ta'uudhaaf fuula Waaqayyo dura gaafa dhufu adiqatuun jedhu macaafni. Qajeelfamni luba ta'uudhaaf kaa'ame. Bishaan kuufamaa isa balbala mana qulqullummaa yookiin balbala dunkaanaa jiru sanatti namichi dhiyaatu lubichi immoo mataa isaatii kaasee amma miilla isaatti adiqoedha. Mataadhaa kaasee amma miillaatti guutummaatti namichicha kan dhiqu lubicha jechuudha. Hangafa lubaati. Duddarratti xurii tafeen hin jiru, iddoo akkasitti xurii tafeen hin jiru sababni isaa wannaan lubichatu miicaara. Dhiqannaan inni nuyi ittiin qulloomne kun isa nuyi dhiqannee qulloomne miti. Isa gooftaan karaa ilma isaatii dhiqeen qulleessedha malee. Ameen. Kanaaf qulqullummaan kun beekamtiin inni qabu sadarkaa keenyatti miti sadarkaa Waaqayyootti malee. Karaa dhiquu Yesuus Kiristoosidha gadi ta'eef qulqullummaan isaanii beekamtiin isaa fuula Waaqayyoo duratti akka inni ta'e macaafni qulqulluun keenya nutti nu dubbata jechuudha. Kanaaf iyyuu ergaan kun eenyuudhaaf barreeffamaa jiraannaan namootuma mandara Efesoonitti lixanii ba'aniif utuu hin taane mandara Efesoon keessa kan jiraatan garuu immoo karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoof warra addaan baafaman. Kanaaf amantoota hundumaatiif ergaa ta'uudha jechuudha. Amanaa biyya lafaarra jiru hundumaa nama karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf addaan baafame hundumaa kan ilaallatu akka inni ta'e Efesoon boqonnaan tokko lakkoobsi tokko nutti argisiisa jechuudha. Erga akkasitti dubbatee booddee lakkoobsa lama irratti Phaawulos nagaa gaafata. Lakkoobsa lama irratti Phaawulos amantoota kana warra karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoof addaan baafaman kana nagaa gaafata. Maal jedha lakkoobsi lama? Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu jedha. Iddoo kana irratti saluteeshinii yookiin immoo nagaa gaafannaa Phaawulosiin argina. Nagaa gaafannaa Phaawulosiin argina. Maaliif wantoota kana hundumaa xiqqeessinee bira darbuu dhiisnee suuta jennee gaafa dubbisnu lakkoobsa lama irratti maal jedhaa hubanne gaafa ilaallu Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaa isiniif haa kennu jedha. Waa'ee ayyaanaaf nagaa abbaa biraa karaa Yesuusiin nuu kenname qofatu hin taane kutaa kanarraa wantoonni nuti hubachuu dandeenyu wantoota gurguddaa baay'eetu jira. Isaan keessaa inni tokko kutaa kanarratti dhoksaan guddaa nuyi argannu warri Yesuus Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'an hariiroo isaan Waaqayyo Abbaa fi Waaqayyo Ilmaa wajjin qaban nutti argisiisa. Warri Yesuus Kiristoositti amanuudhaan Waaqayyoof qulqullaa'an qulqulloonni warri mandara Efesoon keessa jiraatan akkasumas amantoonni iddoon du'a biyya lafaarra jiraatan kun lakkoobsa lama kanarraa kan nuyi hubannu Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'uu isaaniirraa kan ka'e Waaqayyo Abbaadhaa wajjin Waaqayyo Ilmaa wajjin hariiroon isaan qaban tokko jira.
Innis gatii kanaatiif akkana jedhe Waaqayyo abbaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaa keenya. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaaf Waaqayyoodhaaf addaan ba'e Kiristoositti amanuudhaan namni Waaqayyoof addaan ba'e gara mucaa Waaqayyoo ta'utti yookiin immoo gara ijoollee Waaqayyoo ta'utti dhufe jechuudha. Gara eenyuutti dhufe? Abbummaa Waaqayyootiif mucaa ta'utti dhufe jechuudha. Kanaaf hariiroo nama Kiristoositti amane Waaqayyoof qulqullaa'eef abbaa gidduu jiru gaafa ilaallu amanaa kanaaf Waaqayyo abbaa akka inni ta'e. Yesuus Kiristoos immoo gooftaa akka inni ta'e. Kanaaf namoota kanatti gad siqee waan baay'ee isaa utuutti dubbate eebba isaan argatan badhaadhummaa isaan qabanii ulfina isaan qaban utuutti hin dubbatin dura wanti inni irraa jalqabaaru kana hundumaa yoo argatte Waaqayyo abbaa keeti Yesuus immoo gooftaa keeti jechaadha. Nama gooftaa qabu nama abbaa qabu itti fufee dubbachaa jechuudha. Haleluuyaa. Nama karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaa ta'eef warri Yesuus Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaan hundumtuu ilmaan Waaqayyo akka isaan ta'an Waaqayyo abbaa isaanii akka inni ta'e Waaqayyo abbaa isaanii akka inni ta'e kutaa kana keessatti ni argannaa jechuudha. Itti fuftanii Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 kaastanii ilaaltan Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 fi Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 14 kaasne gaafa ilaallu Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 14 kaase. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichis hin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuurri keenya hafuura Waaqayyoo wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'aa jedha. Ameen. Iddoo kana irratti waan guddaa tokko kaasee jira jechuudha. Nu ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya Waaqayyo abbaa keenya ta'uusaa milikitiin ittiin baruu dandeenyu waan tokko nuyyuu miti. Raajiin nutti himamee miti. Dhoksaa addaa wayii tokko dhageenyee miti. Dhuga ba'umsa hafuurri qulqulluu keessa keenyatti kaa'e. Waan tokko miti. Nama si bira jirutu akkati mucaa Waaqayyoo taate dhugaasii ba'an jedhu. Nuyi dhuguma ijoollee Waaqayyooti taanaan hafuurri Waaqayyoo inni Kiristoos keessa ture. Inni Yesuus ittiin abbaa jedhee waammachaa ture sun yoo dhuguma si keessa jiraate maal dhugaasii baay'eedha? Mucaa Waaqayyoo ta'uu kee dhugaasii ba'a jedha. Kanaaf iyyuu amantoota mandara Efesooniif Eeshiyaa xiqqittii keessa jiraatan kanaaf Phaawulos maal jedha? Waaqayyo abbaa keenya. Abbaa keessan hin jedhu abbaa koon jedhu. Waaqayyo abbaa hunduma keenyaati. Abbaa keenya. Inni kun maal argisiisaa jirra? Namoota maatii tokko ta'uu keenya. Badhaadhummaan isaan argatan kun qofa qofaatti namoota kan biraa wayii akka isaan ta'an tun taane badhaadhummaa maatii nama godhu. Waaqayyoof warra mana tokkoo sana nama taasisu. Kanaaf Waaqayyo abbaa keessan hin jedhu Waaqayyo abbaa koon jedhu Waaqayyo abbaa keenya. Haleluuyaa. Ijoollee maatii tokko akka ta'an karaa Yesuus Kiristoosiin warri Waaqayyoof addaan baane kun biyya garaagaraa yoo jiraanne iyyuu iddoo garaagaraa yoo jiraanne iyyuu bara garaagaraa keessa yoo turre iyyuu namoota karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoof maatii ta'an akka nuyi ta'an. Sababii kanaafuu Waaqayyo abbaa keenya akka inni ta'e. Waaqayyo karaa ilma isaa abbaa akka nuuf ta'e. Yesuus Kiristoos immoo fayyisaaf gooftaa keenya akka inni ta'e nu hubachiisa jechuudha. Fayyisaaf gooftaa keenya akka inni ta'e nu hubachiisa. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 13 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu eeyyee akkuma isin jettan immoo ani maaliidha? Lakkoofsa 13 barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu isin akkuma jettan iyyuu ani isaa. Maal? Akkuma isin jettan iyyuu ani barsiisaadha. Akkuma isin jettan iyyuu ani gooftaadha. Yesuus barsiisaa ta'uu fi Yesuus gooftaa ta'uun isaa gargariin deemu jechuudha. Gooftaarraan baradheenne gooftummaa Yesuusiif buluu dhiisuu hin dandeenyu. Gooftaan isa dhugaa na barsiisuudhaa jecha gooftummaa Yesuusiif buluu dhiisuu hin dandeenyu. Gooftaan inni barsiisaa ta'e kun gooftaadhas. Wal faana waan lamaan isaa kana kaase. Sababni isaa maaliif? Namoonni addunyaa kanarra jiran hundumti isaanii iyyuu Kiristoos akka inni dhugaa nama barsiisu, Hafuurri Qulqulluun akka inni dhugaa nama barsiisu namni gahu hin jiru, namni kaadu hin jiru. Lafti namni hundumtuu itti ga'ee mataa jabaatu eessadha? Gooftummaa Yesuusiif buluudha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 6 akkichi gaafa deebitanii dubbattan Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu
Waaqayyo sagalee isaa keessatti akkuma abdachiisee ture isaan hundumti isaanii warra Waaqayyo irraa baratan hin ta'u. Warri ana irraa baratan immoo gara koo hin dhufu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin fayyisaa ta'uu isaa itti amannee akka inni cubbuuf du'a bara baraarraa nama fayyisu itti amannee isatti amanuudhaan namoonni fayyine hundumti keenya inni nu fayyise kun fayyisaa duwwaatu hin taane gooftaa keenya. Nu fayyise gaafa fayyinu garuu isaan qixxee tarree taa'uuf hin fayyine miilla isaa jala taa'uun malee. Ameen. Nu fayyisuu isaatiin hafuura keenya caalaa nutti taana. Gooftaa ta'uu isaatiin immoo amma Waaqayyo nama caalu nu caala. Amma uumaan uumama caalu nu caala. Ameen. Fayyisaa ta'uu isaatiin baay'ee isa jaallanna. Gooftaa ta'uu isaatiin immoo baay'ee isa sodaanna. Ameen. Haleluuyaa. Fayyisaa ta'uu isaatiin garaa keenya jechuun isa caalaa kan nutti taanu tokkoyyuu hin jiru. Amma isaan hammi nu itti dhiyaannus hin jiru. Isa giddu galeessa keenya abbaa wajjin isa walitti nu argisiisedha. Isa kana qofatu hin taane garuu inni gooftaadha. Sababii nu fayyise qofaaf gooftaa miti inni gooftaa gooftotaati. Ergamoonni isaa warri takkaa cubbuun hojjenne yoo ol fuudhanii ija isaa keessan ilaalan. Takkaa ammarraatti waggaa amma kana samii jiraatanii waggaa amma kana qulqulluu ta'uu isaa labsanii takkaa garuu ol fuudhanii ija isaa keessa ilaalanii hin beekan. Ol fuudhanii ija isaa keessa ilaalanii hin beekan. Baallee isaaniitiin takkaa baallee isaanii ija isaanii irraa fuudhanii hin beekan. Inni obboleessa keenya dhuguma obboleessa keenya sangafaati. Sagalee Waaqayyoo ammuma beekaa deemne gooftaa ta'uun isaa garaa keenya keessatti mo'aa deema. Gooftummaan Yesuus garaa keenya keessatti mo'aan jiru taanaan barumsa isa barachaa jiru shakkuu qaba. Fayyisaa keenya shakkuu qaba. Gooftaan inni nu fayyise kun isa nu fayyisee dhiise miti. Isa gooftaan irratti ta'e. Kanaaf Phexros arganiiru. Ammam gooftaan ulfina akka qabu. Yohaannis arganiiru. Itti siqatanii wajjin deemaa turanii. Jechuun bobaasaa jala malee hin taa'u itti maxxanii wajjin ta'a. Gaaf tokko erga warra du'an keessaa ka'ee mirga abbaatti ol ba'ee ulfinaan gaafa inni teellaa isaatii isa waamu akka nama du'e hin ta'edha. Mogoleen isaa danda'een dhaabbatu, jilbi isaa wal qabateen dhaabbatu, iji isaa danda'een argu, lafatti kufee danda'een ka'u. Maaliif ennaan guyyaa gooftaa jedhame sanatti. Guyyichi guyyaa sagam guyyaa isatti Kiristoos warra du'an keessaa keessanatti. Guyyichatti sagalee isaa gaafa dhaga'u. Durii bobaama isaarra ciiseen kufu Yohaannis. Amma garuu tuu ijaan argin kufaadha. Isa booddee kooti na waamu sana ilaaluuf gaafan galagalu. Gaafan ilaalu fuulli isaa akka biiftuu saafaayi. Haleluuyaa. Ulfina guddaa akka inni qabu. Gaafa inni kufu harka koo mirgaa qabee dhufee na kaase. Isinii galeera ulfina gooftummaa isaatii gaafa argaa deemnu hin kufna bakka. Humna ittiin isa dura dhaabatan namoota hin qabneedhani. Humna ittiin isaan qixxee ta'an namoota hin qabneedhani. Sababni isaa wannaan inni fayyisaa keenya qofa miti gooftaa keenya. Gooftaa ta'uu isaa immoo afaan keessan irraa hin jiru macaafni keenya. Phexros fa'aa warri gooftummaa isaa arganii sirraa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti. Sirraa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti maal jedha? Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi. Eessatti? Waldaa keessan keessatti? Lafti gooftaan itti gooftaa ta'uu barbaadu garaa keenya keessatti. Ameen. Waltajjii duwwaa irratti miti gooftaan gooftaa ta'uu kan inni barbaadu. Iddoomti xumuraa gooftaan jireenya keenya keessaa irratti moo barbaadu garaa keenya keessatti. Kanaaf Phexros maal jedha? Gooftaadhaaf garuu akka gooftaatti garaa keessan keessaa iddoo addaan ba'e kennaafi. Akka jechuun maanni iddoo eenyu dhufee fudhachuu hin dandeenye. Iddoo eenyu dhufee gooftaa ta'uu hin dandeenye. Haleluuyaa. Kanaafidha jechuudha. Phaawulos amantoota kana badhaadhummaa hamma kana qabduu jedhee gaafatti maa deemu? Yesuus gooftaan isaanii akka inni akka isaan baraa deemaniifidha. Malee ani amma kanan badhaadhaadha kottu qabeenya keenya lakkaannaa gara jechuutti miti. Anis akkuma keen gooftaadha nan xinnaadhe malee anis akkuma keen waaqayyoodha akka jennu miti. Amma bara kana garboota ta'uu nutti xinnaannaan gooftaaf.
akkuma isaa waaqayyoon ta'uu barbaannati. Basi gooftaa duratti garba ta'uu nutti guddata nu. Nutti guddata dhugaa. Miilli garuu takka amma irraatti erga gaafa miilla ta'eeti gubbaa sanan taa'ee dheeyyate hin beeku. Miilla ta'uu isaa beeka. Mataan immoo mataa ta'uu isaa beeka. Ulfinni dhannaa iddoo kaa'ame jiraachuudha. Dhannaaf ulfinni iddoo waaqayyo isa kaa'ee jiraachuudha. Mul'achuu kan qabu mataa. Ulfina argachuu kan qabu gooftaa. Kanaafuu nan garaa keessan keessatti iddoo addaan bahee kennaafi. Garaa keessan keessatti iddoo addaan bahee kennaafi. Maaliifidha jennaan har'a jireenya keenya keessatti an Kiristoositti amane waaqayyoof qullaa'eera jennaa. An Kiristoositti amane fayyeera jennaa. Waa'ee karaa Yesuus Kiristoosiin abbaan nuu godhe baay'ee himanna. Garuu Yesuus nama gooftaa ta'eef hin fakkaanne. Nama Yesuus bitaa isaa ta'e hin fakkaanne. Nama Yesuus irratti mootii ta'e hin fakkaanne. Sababni isaa onnaan garboonni lafa fedhii isaanii olan lafa gooftaan isaanii isaan oolfate malee. Garbichi iddoo fedhii isaa oolu gooftaadha malee garba miti. Garaa keessan keessatti gooftaadhaaf iddoo addaan bahee kennaafi. Alamma dhugaa dubbachuudhaaf kanatu baay'eema tokko natti dhaga'ama jechuun gidduu kanas namoonni tokko tokko qalbii isa fakkaatu akkaataa garaagaraatiin hin dhageenya. Fakkeenyaaf amma Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa tokko lamarra baay'ee ture. Miti? Isti eessa ga'u farifataarra? Yoo eessa geenya jireenya sirrii jiraanna macaafa keessaa? Yoo kutaa isa kan barannee jiraan? Efesoon boqonnaa tokkoof lama bara biyya lafaarra jiraannu barannee Yesuus gooftaanuu ta'uun isaanuu galee yoo darbine maal ta'a? Guutummaa macaafaa beekne gooftummaa Yesuus utuu ulfeessin darbuura. Macaafni hammuma nuu galaa deeme Yesuus qofti gooftaa ta'uusaa nummoo garba ta'uu keenya garbicha fedha gooftaa isaa jiraatu ta'uu keenya nutti mul'isaa deema. Akkaataa jireenyaatiin amala keenyaan dubbiidhaan iddoo oollu. Yoos gooftaa keenyaan waan qixxeeffannu wayii hin qabnu. Aadaa gooftaadhaan qixxeeffannu hin qabnu, ulfina gooftaadhaan qixxeeffannu hin qabnu, beekamtii gooftaadhaan qixxeeffannu hin qabnu. Gooftaan garaa keenya keessatti immoo taanaan garuu waan nuyi jaallannu hundumaatu gooftaa keenya. Aadaan keenya gooftaa keenya, ulfinni biyya lafaa gooftaa keenya, qabeenyi keenya gooftaa keenya. Waaqayyo garuu isa kana nutti himuudhaaf jecha isin warri Waaqayyoof qulqullooftan kun Waaqayyo abbaa keessanidha. Yesuus Kiristoos immoo gooftaa keessanidha. Kanaafuu akka gooftaatti garaa keessan keessaa ulfina addaan beekennaafi. Maaliif Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa lama kanarratti Waaqayyo abbaaf Waaqayyo ilmaa caqasee hafuurri qulqulluun iddoo kanatti hin jiru gaafa jennu macaafa kana kan barreessaa jiru yoo hafuura qulqulluudha. Innum takkeetti barreessisaa jiru kun abbaama jedhee akka inni waammatu gochaa kan jiru yoo eenyudha? Hafuura qulqulluudha. Qaama hojjechaa jiruudha. Gatiteen maqaa isaan na'u. Akka keenya seetanii hafuura qulqulluu. Dhuguma. Tajaajila Yesuusiif hafuura qulqulluu biyya lafaa irratti yoo argitan Yesuus gaafa dhufe ana iddootti dubbataan qabu. Gaafuma isaan amanuu didan dubbata malee abbaa koo. Kan hojjete abbaa koo. Abbaa koo. Hafuura qulqulluutii takka maqaa isaa dha'u iddoo muraasatti argitu. Macaafa kakuu haaraa, macaafa kakuu moofaa isa barreesse miti. Barreessaan macaafichaa hafuura qulqulluudha. Maqaa isaan dha'u garuu. Waa'ee eenyuuti kabajuu kan inni dhufe? Mul'isuu kan inni dhufe eenyuudha? Ergama isaa hin dogoggoru. Nuyi dhimma dhumneef dhiibne dhimma kan biraa himannee gallaga. Hafuurri qulqulluun dhimmuma dhufeef himee gal. Dhimmuma samiidhaa dhufeef. Haleluuyaa. Maan maqaan dhawennaan bakka maqaa isaa himachuun dhumne Yesuusiin himuu dhufe. Tajaajiluma isaati. Kanaaf abbaa ilma hafuurri qulqulluun immoo isa kana gochaa jiru akka inni ta'e nutti argisiisaa jechuudha. Innaa isa lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irrattis gaafa argitanii gooftaan maal jedha? Mee dubbisaa. Ishi maal jedha? Gooftaan nagaa ofii isaatii yeroo hundumaa karaa hundumaan nagaa isiniif kenna. Gooftaas akkamii? Gooftaan nagaa. Gooftaan hunduma keessanii wajjin haa ta'u.
ani Phaawulos nagaa koo kan harka kootiin isiniif nan caafa. Akkeen itti caafus akkuma kana. Milikkinni ittiin beekamu kun ergaa ani caafe hundumaarra jira. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'uu jedhe. Innaa iddoo kana irratti tuqaan nu hubannu guddaan tokko maalidhaa jenne hariiroo amanaan Waaqayyo Abbaaf Waaqayyo Ilmaa wajjin qabu ni arginaa jenne irraa. Inni kan biraan immoo kutaa kana irratti nagaa gaafannaa Phaawulosin argina. Nagaa gaafannaa Phaawulos. Phaawulos iddoo kana irratti gaafa dubbatu ayyaanaaf nagaan isiniif haa ta'uu jedhe. Ayyaanaaf nagaan isiniif haa ta'u. Eenyuun biraa? Waaqayyo Abbaa biraa. Yesuus Kiristoos gooftaa keenya biraa. Isa abbaanuu ta'e biraa. Isa gooftaanuu ta'e biraa ayyaaniif nagaan isiniif haa ta'u. Kanarraa maal hubannaa jennaan ayyaanaaf nagaa namaa kennuu kan danda'u Waaqayyoon qofa akka inni ta'e. Eenyuyyuu ayyaanas nagaas namaa kennuu akka inni hin dandeenye Waaqayyo qofti ayyaanaaf nagaa namaaf kennuu akka inni danda'u kutaa ammaarraa ni argannaa jechuudha. Isa lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3 kutaa amma dubbisne irratti Waaqayyo inni ofiima isaatiin nagaa ta'eyyuu yeroo hundumaa karaa hundumaa nagaa isiniif haa kennuu jedha. Waaqayyo qofti nagaa kennuu akka inni danda'u nutti argisiisa jechuudha. Ergaalee Phaawulos hundumaa keessatti gaafa ilaaltanii kutaalee hedduu isaanii keessatti Phaawulos kan inni dubbate Waaqayyo Abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nagaa isiniif haa kennuu jedha. Roomaa irratti Roomaa boqonnaa 1:7 Sirraa Qorontos 1:3 jechuun kutaalee inni irratti jecha kana dubbate yoo argitan Roomaa, Sirraa Qorontos, Lammaffaa Qorontos, Galaatiyaa, Efesoon, Filiphisiiyus, Qolaasaayis, Lammaffaa Tasalonqee, Tiitoodhaa fi Fileemoonaa irratti jechuma kanaan nagaa gaafate. Waaqayyo Abbaa keenya biraa, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraas ayyaanniif nagaan isiniif haa ta'uu jedhe. Xiimotewos irraatiif gaafa barreessu garuu Xiimotewosiif gaafa barreessu ergaa isaa jalqabaa Waaqayyo Abbaan Kiristoos gooftaan keenyas ayyaana araara nagaa siif haa kennuu jedhe. Maalitti dabale iddoo kanatti? Araara isa jedhutti dabale. Kutaalee ammaa hundumaa isinitti kaaseera. Kutaalee kana irratti waan wal fakkaataadhaan dubbate. Xiimotewosiif garuu ayyaana araara nagaas isiniif haa kennuu jedhe. Sirraa Tasalonqee boqonnaa 1 irratti immoo ayyaanniif nagaan siif haa ta'u. Kutaalee warra kaan irratti siif haa kennuu jedhe. Sirraa Tasalonqee boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irra gaafa dhufu immoo ayyaanaaf nagaan isiniif haa ta'uu jedhe. Egaa macaafota kakuu moofaa macaafota kakuu haaraa hunduma isaanii keessa gaafa ilaaltanii macaafoleen utuu nagaan gaafatin jalqaban Ibroota, Sirraa Phexros, Sirraa Yohaannisiitii fi Sasadaffaa Yohaannis akkuma kana mul'ata Yohaannisiidha. Nagaa utuu hin gaafatin kan jalqaban. Kanarraa kan hafe garuu hundumti isaanii akkaataa nagaa gaafannaa garaagaraa qabu. Kan utuu nagaan gaafatin jalqabanii ergaa Ibrootaadha. Sirraa Phexrosidha. Sirraa Yohaannis boqonnaa 1-5 isa jirudha. Ergaa Yohaannis Sasadaffaatii fi mul'ata Yohaannisiidha. Kanarraa kan hafe hundumti isaanii iyyuu nagaa gaafatanii jalqabaniiru. Isaan keessaa garuu Phaawulos iddoon inni itti addate iddoon ammas ni kaasaa jirudha jechuudha. Kutaalee warra kaan hundumaa irratti Waaqayyo Abbaa biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraas ayyaanniif nagaan isiniif Waaqayyo Abbaan ayyaanaaf nagaa isiniif haa kennuu jedhe. Sirraa Xiimotewos irratti ayyaana araara nagaa isa jedhutti dabale. Tasalonqee irratti immoo isiniif haa ta'u isa jedhuudhaan kan inni barreesse. Yaaqoob garuu gaafa ergaa barreesse nagaa koo isiniif nan dhiyeessaa jedhe. Akkasumaan nagaa koo isiniif nan dhiyeessaa jedhe jalqabee. Macaafa qulqulluu keenya keessaa isa lammaffaa Phexros irratti Phexros gaafa barreessu immoo ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu jedhe. Iddoo kanatti argannaa jechuudha isiniif haa baay'atu isa jedhu. Kanaachi iddoo hundumaatti Phaawulos maal jechaa ture? Isiniif haa kennu nagaaniif ayyaanni isiniif haa ta'uu jedheeti kan inni barreessaa ture. Baay'ee kan namatti tolu garuu nagaa gaafannaa macaafa keenyaa keessaa isa lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1:3 yoon dubbise natti tola. Isa lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1:3. Ayyaanni araarri nagaanis Yesuus Kiristoos mee dubbisnu isa lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1:3. Maal jedha? Ayyaanni araarris nagaanis Waaqayyo Abbaa biraa Yesuus Kiristoos ilma Abbaa biraas dhugaatti jaalalattis nu wajjin haa ta'u. Ameen. Maalitti dhugaattis jaalalattis maaltu ayyaanni araarri nagaanis Waaqayyo Abbaa biraa Yesuus Kiristoos ilma Abbaa biraas dhugaatti jaalalattis nu wajjin haa ta'u jedheeti kan inni barreessu.
Egaa Phaawulos ergaa isaa hundumaa kana keessatti bifa kanaan maaliif nagaa gaafatee jennaan milikkita yookiin immoo caaffanni Phaawulos waldootaaf barreesse kan inni ittiin beekamu keessaa inni tokko milikkita nagaa gaafachuu isaati jechuudha. Milikkita nagaa gaafachuu isaatiiti. Lammaffaa Tasalonqee irratti dubbatee jira. Caaffatani barreesse hundumaa irratti nagaa kana harkaan isiniif nan caafaa. Kanaaf caaffatan isiniif caafee nagaa kanaan beekuu ni dandeessu jedhe. Inni kan biraan akka kanatti nagaa isaa dhiyeessuun maaliif barbaachisee yoo jenne jalqaba irratti milikkita xalayaan isaa ittiin beekamuudha jenneerra. Inni kan biraan Phaawulos akka kanatti nagaa dhiyeessuun maaliif barbaachisee yoo jenne abboommii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamoota isaa abboomeedha. Abboommiidha. Maatiyos boqonnaa 10:12 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamoota isaa gaafa erge abboommii kana isaaniif kenneera. Maal jedha? Manichatti yeroo lixxanis nagaa dhiyeessaa. Manichi kanaaf kan male yoo ta'e nagaan keessan isarraa buufatu garuu yoo isaaf hin malle ta'e nagaan keessan isiniif haa deebi'u. Edee itti fuftanii dubbisuu dandeessu. Iddoo kamiin illee gaafa dhaqxan, mana nama tokko gaafa dhaqxan, iddoo tokkotti gaafa lixxan nagaan isiniif haa ta'u akka isaan jiran, nagaa akka isaan dhiyeessaniif. Yoo ilma nagaa ta'e nagaan Waaqayyo isarran buufataa jedha. Yoo ilma nagaa miti ta'e silayyuu immoo nagaa nuyi dhiyeessinu kana wajjin kan waliin galle kan ta'e. Kanaaf iyyuu Phaawulos ergamaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan gooftaan ergamoota isaa warra kaan abboome akkuma ergamoonni isaa warri kaan godhanittidha kan inni gochaa jiru jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti nagaa isaa amantootaaf kan inni dhiyeessu. Inni kan biraan maaliif nagaa kana akkeetti dhiyeesse yoo jenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee warra du'an keessaa erga ka'ee booddee bartoota isaa gidduutti gaafa argame wanti inni jalqaba dubbate nagaa dhiyeessuudha. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan nuuf haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u jedhe Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 20:19. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 20:19. Inni kan biraan barbaachisummaan Phaawulos akka kanatti nagaa kana dhiyeessuuf amantoonni jireenya fuula Waaqayyoo duratti qaban keessatti guyyaa hundumaa ayyaanni araarriif nagaan Waaqayyoo kan isaan barbaachisu akka ta'e. Kanaaf kara biraa kadhannaadhaa jechuudha wanti Phaawulos iddoo kanarratti dubbachaa jiru. Kadhannaadhaa jechuudha. Waaqayyo Abbaa biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraas ayyaanni araarri nagaanis isiniif haa ta'u gaafa jechaa jiru. Iddoo kanarratti bifa kadhannaatiin illee waan Phaawulos waldootaaf gochaa jiru akka inni ta'e. Sababni isaa jireenya fuula Waaqayyoo duratti qabnu keessatti nuti namoota guyyaa hundumaa ayyaanni Waaqayyoo nu barbaachisu. Namoota guyyaa hundumaa araarri Waaqayyoo nu barbaachisu. Namoota yeroo hundumaa nagaan Waaqayyoo nu barbaachisu akka inni ta'e macaafni qulqulluu keenya nutti ni dubbata jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti Phaawulos Waaqayyo Abbaa biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraas ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu kan inni jedhe. Tartiiba isaa kana maaliif akka itti kaa'e? Nagaaf ayyaanni maaliif hin jenne? Yoo araarri jiraate tartiiba isaa keessa ayyaan araar nagaanidha. Yoo nagaa ayyaana hin qabute immoo araarriif nagaan jedha. Kanaachi garuu ayyaanniif nagaan jedha. Kana jechuun nuyi Waaqayyoon biratti nagaa kan nuyi arganne sababni tokkichi sababii ayyaana Waaqayyootiif akka inni ta'edha. Akka hojii isaaniitti akka eenyummaa isa karaa cubbuu isaaniitti dhufe sanaatti nuti namoota fuula Waaqayyoo irratti nagaa hin qabne akka nuyi ta'an. Waaqayyo garuu karaa ayyaana isaatii qajeelota godhee waan nu lakkaa'eef karaa Kiristoosiin Waaqayyoon biratti nagaa akka nuyi argan. Macaafni qulqulluun keenya Roomaan boqonnaan 5:1 nutti dubbataa jechuudha. Waaqayyoon biratti nagaa argachuun keenya sababii Kiristoosiif akka inni ta'e. Sababii ayyaana Waaqayyootiif akka inni ta'e. Namoota Waaqayyoo wajjin nagaa qabaachuun isaaniif hin mallakkate. Amma garuu karaa Kiristoos Waaqayyoo waan nutti araarameef ayyaana isaatiin qajeelota godhee waan nu lakkaa'eef nuti namoota Waaqayyoo wajjin nagaa qaban ta'an. Isaayyaas boqonnaa 32 irrattis gaafa argitanii nagaan ija qajeelummaa keessaa isa tokko akka inni ta'e ni argitu jechuudha. Ija qajeelummaa akka inni ta'e. Kana jechuun namni fuula Waaqayyoon duratti qajeelaa utuu hin ta'in Waaqayyoo wajjin nagaa qabaachuu akka hin dandeenyedha jechuudha. Nagaan numti nuyi jennu kun Waaqayyo aariif mufii dheekkamsa isaa isa sababii cubbuutiif nurratti boba'aa ture sana hunduma isaa aarsaa Yesuus Kiristoositti waan quufeef Waaqayyo amma dheekkamsa isaa aarii isaa hundumaa sana nurratti qabu sana nuuf dhiise gabiitti fuula isaa akka nuyi jiraannu sanni nu godheedha jechuudha. Waaqayyo wajjin gabii qabna amma nuyi. Waaqayyo duratti hin perperamnu amma nuyi.
Waaqayyoon duratti garaan keenya wayi gabii akka inni qabu tasgabbaa akka inni ta'e kun immoo jabina keenyaanii akka nu hin jennetti ayyaana isaarraa kan ka'e. Kanaaf yeroo hundumaa ayyaanniif araarri nagaan akka inni nuuf baay'atu. Baay'isee kun amantoonni bara durii ittiin nagaa wal gaafatu. Bara keenya keessatti akkaataa nagaa gaafannaa macaafarraa fudhachuu dhiibnee namootarraa ergifanna mitiire. Haayi. Miti? Dhuguma. Kaaraakterii amantootaa ture kun. Amantoonni waan isaan ittiin beekaman ture akkaataan nagaa gaafannaa kun. Ayyaanni araarri nagaan Waaqayyo Abbaa bira. Gooftaa keenya Yesuus biraa siif haa ta'u. Yoo nama bakkeetti nagaa nu gaafatan hin paasterii wayii nutti fakkaata. Jechuun nama waldaa keessaa gahee qabu wayii nutti fakkaata. Garuu hammam nagaan Waaqayyo akka nu barbaachisu. Sinii galeera. Baay'ee nuyi lafti nuyi itti baay'ee konsentriyeet itti taane waldaa duwwaatti akka inni ta'e beektu jireenya Waaqayyo wajjin qabnu keessatti. Lafti nuyi xixinnoo tasgabbii qabnu waldaa duwwaatti. Kanaachi gabbaanee wal baqannaa duwwaa miti macaafa baqataa gal. Macaafni karaa biraarra dubbataa nuyi karaa biraatti dubbachaa ol. Baay'ee gatii dubbannuuf immoo macaafa hin nageenyu nuyi. Baay'ee gatii dubbataa olluu fi waan macaafni dubbataa yeroo hin fakkaatu akka nama gabaa keessaa iyyuu wayiiti. Sagalee Waaqayyoo. Iddoo kana irratti baay'isee waan amantoonni itti guddachuu qabnu baruu qabnudha. Suma argumaati. Jechuun ammas fedhiif hawwii garaa kooti yoon isinitti hime sakeessi koon adeebotu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo barannee jireenya keenya jijjiiramu taanaan yoo dhiisne nu wayya. Mitiire? Attendaansii namni fuudhaaru hin jiru. Gooftaanis guyyaa meeqa barattee nuun gaafatu. Dubbiin koo isin keessa yoo jiraate hammamtu si keessa buleedha. Ameen. Bakka dubbiin isaa nu keessaa bulu. Waama dubbiin isaa jedhe akka jiraannutti qoodaminni lammaffaanii Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 hanga 14 isa jirudha jechuudha. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 hanga 14 isa jirudha. Isa kanarratti dhoksaa guddaa tokko ilaallee isa kaan torbeetti fufna. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 hanga 14 gaafa ilaaltanii lakkoofsa 3 wal faana dubbifanname kutaa kana gammadaa. Akka warra nagaa argateetti akka warra ayyaanni baay'ateefitti Efesoon boqonnaan tokko lakkoofsa 3 maal jedha? Waaqayyoof Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Haleluuyaa. Efesoon boqonnaan tokko lakkoofsi 3 hanga 14tti kan jiru kun hiika jalqabaa afaan Giriikiitiin macaafni keenya kakuu haaraan afaan Giriikiitiin kan inni barraa'e hiika afaan Giriikii isa jalqabaatiin seentensii tokko ture. Iskolaaronni macaafa qulqulluu yookiin hayyoonni macaafa qulqulluu akka dubbatanitti utuu lakkoofsi versioonni garaa garaatti hin bahin seentensii tokko ture. Kanaafuu the longest sentence in the Bible jedhamee beekama. Hima dheeraa macaafa qulqulluu jedhamee beekama. Lakkoofsa 3 kaasee hamma 14tti argansuu tokkoon seentensii tokkoon dubbate Phaawulos. Seentensii amma kana dheeratu wayi dubbatee dhufe hima tokkoon dhoksaa amma kana gawgatee dubbateef sammuu isaanii gararraa akka inni ta'e bare lakkoofsa 15 irra ga'e Waaqayyoon isiniif kadhadhaa. Waaqayyoomti ijuma qalbii keessanii bane. Ijuma qalbii keessanii bane dhoksaa amma kana gahu akkas hin hubattan akka inni godhuufi isiniin kadhadhaa. Itti mee deebi'ee seentensii kana tokkicha dubbatee ka'e wanti inni itti kadhachuudha. Akka inni itti himaa jiru kanatti akka inni hin galleef bare jechuun wordii dheeraa kanadha. Dhoksaa guddaa kan of keessaa qabu guutummaa ergaa macaafa Efesooniin of keessatti qabatee kan jiru lakkoofsa kanadha jechuudha. Lakkoofsa 3 hanga 14tti kan jiru kanadha. Kanaaf macaafa kana karaa gurguddaa lamarra ilaalla. Boqonnaa kana lakkoofsa 3 hanga 14tti kan jiru isa jalqabaa lakkoofsa 3 irraa kaasee isa jiru eebba hafuuraa hundumaa isa karaa Yesuus Kiristoosiin argame kan jiru wantoota baay'ee isaa eebbi hafuuraa kun maal akka inni of keessatti qabu eebbi kun maal akka inni ta'e itti fufnee walii wajjiniin ilaalla. Sababni isaa akkuma jalqabatti utuu macaafa kanatti hin galin dubbachaa turre teemiin yookiin himni ijoo lakkoofsa 3 hanga 14tti jiru kun lakkoofsa 10 irra isa jirudha jenneera. Lakkoofsi 10 irra inni jiru Waaqayyo waan hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti qabuu isaati. Waa'ee walitti qabuu kana lama jira. Lakkoofsa xumuraa 15 kaastanii amma xumuraatti gaafa argitan lakkoofsa 21 23 gaafa ilaaltanii Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jalatti walitti qabuu isaati.
Inni amma laallu kun garuu miilla Kiristoos jalatti miti. Maal jalatti? Harka Kiristoos jalatti walitti qabuusa. Kanaaf lakkoofsa 14 kan jiru kun tootaaliin isaa imeejoo isaa Waaqayyo waan hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti qabuudhaaf hojiin hojjete nutti argisiisaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 3 irra dhaabbanne eebbi kun maal akka inni ta'e ilaalla. Inni kan biraan immoo gahee qaamonni sadan Waaqayyo tokkodha fayyina keenya keessatti qaban ni ilaalla jechuudha. Lakkoofsa 3 hanga 6tti Waaqayyo abbaan hojii akkamii akka inni hojjete. Lakkoofsa 7 hanga 11 irratti Waaqayyo ilmi fayyina keenyaaf hojii akkamii akka inni hojjete. Lakkoofsa 12 hanga 14 irratti hafuurri qulqulluun fayyina keenya keessatti hojii akkamii akka inni hojjete. Hojii qaamonni sadan Waaqayyo tokkodha fayyina keenya keessatti qaban bal'isnee wal faana ilaalaa deemna jechuudha. Hundumaarra caalaa kan nuyi ittiin gammannee gallu Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti nuyi yeroo hundumaa xiyyeeffannoon keenya waa'ee eebbichaati. Xiyyeeffannoon isaa garuu gaafa ittiin jalqabu akkuma sagararraa irratti Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedha. God and Father of our Lord Jesus Christ. Waaqayyoo fi abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ilaala. Lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo keenyaaf gooftaa keenyaadha. Lakkoofsa 3 irra dhufee immoo Waaqayyoo fi gooftaa Yesuus Kiristoos. Inni galaara. Ishee kan akkasiin gammadaa galtan nan barbaada. Lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo abbaa keenya akka inni ta'e Yesuus Kiristoos gooftaa keenya akka ta'e dubbata. Lakkoofsa 3 irratti xiyyeeffannoon isaa guddaan Waaqayyo abbaan Yesuusiif Waaqayyoon akka inni ta'e. Akkuma kana Waaqayyo abbaan Yesuusiif gooftaa akka inni ta'e. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanarraa maal hubannaa jennaan Yesuus Kiristoos Waaqayyo guutuu nama guutuu ta'uusaa kutaa nutti himuudha jechuudha. Sababni isaa hoo jennaan Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaatiin Waaqayyo abbaan abbaa isaati. Yesuus Kiristoos nama ta'uusaatiin garuu Waaqayyo gooftaa isaati. Har'a bal'inaan dubbannu kan akkuma isin yaada keessa keessanii galtaniif hin dubbachaa. Kanaafidha gaafa warra du'an keessaa ka'e dubbiin Yesuus Kiristoos dubbate Wangeelii Yohaannis boqonnaa 2 irratti waan tokko miti. Maariyaam akka inni du'aa ka'e gammadaa dhufte gaafa isheen itti buudhaaf kaatu nan tuqin. Anamma iyyuu waliin baane. Eessatti jennaan gara abbaa kootiif gara abbaa keessanitti. Ishee jennaan gara Waaqayyoo kootiif Waaqayyoo keessanitti. Ameen. Gara maalitti? Gara abbaa koof abbaa keessanii, gara Waaqayyoo koof Waaqayyoo keessanii. Kanaaf iddoo kanarratti Phaawulos waa'ee eebba nuyi arganne duwwaa utuu hin taane eenyummaa Yesuus Kiristoos hin caqasee nutti maaraa jiru. Yesuus Kiristoos nama guutuu Waaqayyo guutuu ta'uusaa. Kanaafuu abbaa fi gooftaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyo abbaan Yesuusiif abbaas gooftaas akka inni ta'e nutti argisiisa. Kana jechuun erga Yesuus ilma Waaqayyoo ta'e akkamitti Waaqayyo gooftaa isaa ta'e kan jedhullee ilaalaanii dhufna. Eebbi kun eebba akkamiiti? Kanaaf lakkoofsa 4 irratti ni arganna jechuudha. Waa'ee dursinee filatamuu keenya, waa'ee dursinee yaadaan qabamuu keenya hamma hundumsaanuu salphata gatii ta'ee fi tokko tokkoon hin ilaallu jechuudha. Kana booddeessa jiru. Lakkoofsa 14 kan jiru kana mata duree isaatiin walitti finnee ilaalaa deemna gatii ta'ee fi hundumti keessan akkas hin dubbistan ayyaana Waaqayyootiin isin gaafadha. Ayyaanni Waaqayyoo akka inni dubbisnuuf ammallee nuuf baay'atu.